Baga tisige. Amin amin amin. Ayyaanni cuuphaa kun maal fakkaata? Ayyaanni cuuphaa kun akkuma fardoota dudduuba keenyatti argaman isaan kana baay'ee miidhagaadha. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya AMN Plus akkuma beekamu ayyaanota isaa magaalaa Finfinnee keessaa gadi ba'uudhaan guyyaa har'aa kunoo sulultatti argamee jira. Ayyaanni kun egaa ayyaana bareedaa akka ta'u abdiin keenya guddaadha. Egaa nutis asitti argamne wantoota jiran keessattuu cuuphaadhaan wal qabatee wantoota dargaggoonni godhanii yookiin bartee fi aadaa jiru uummata Oromoo keessatti maal akka jiru dargaggootaan wal qabatee aadaa jiru egaa sirriitti kare ija kaameraa keenyaan sibbira ga'uuf as sulultaatti argamnee jirra. Dhaamsa xumura sagantaa keenyaatti akka hordoftanii gamanumaanii dhaamsa qabna. Oromoon farda qaba. Farda isaa aadaa irratti, lola irratti, cidha irratti bakka hundaatti agarsiisa adda addaatiin kan beekamudha. Achumaan immoo dargaggoonni isaanii gaafa ayyaana akkamitti sirbu gochoota akkamitti ayyaana kana irratti ta'a kan jedhu hanga xumura qophii keenyaatti gun wajjin turtan kan daawwatan ta'a kan turtiis wajjin taasisu wajjin Waaqootii fi ayyaantuu geetaane wajjin tura ayyaana gaarii haa ta'u. Baga ayyaana cuuphaa kan bara 2018 nagaan keessatti turtiin keessan AMN Plus waliin haa ta'u. Himalaya babarda bardidari nutale malama goda. Himalaya babarda bardidari nutale malama goda. Nala margawa ya babarda bardidari nutale malama goda. Himalaya babarda bardidari nutale malama goda. Agada jamu tu karabu tu karabu tu karabu. Abina bole tu karabu. Himalaya babarda bardidari nutale malama goda. Himalaya babarda bardidari nutale malama goda. Edo mardi gabiya babarda bardidari nutale malama goda. Himalaya babarda bardidari nutale malama goda. Kamadi tiyari rato bardidari nutale malama goda. Himalaya no korabu tu korabu. Ishke. Abbaa farda adii mee maqaa kee nutti Boja Biraanun jedhama. mee dargaggeessi tokko gaafa ayyaana cuuphaadha maal yaadatta ati maal irratti hirmaata? Wanna yaada doon gisee kiyyaa xiqqaa ta'e tallaanaa ture. Ani gaafa akkasii waan akkasii jedhan rafeen bulu. Bakka meeqa deemnee taphachaa turre gaafa har'a qophiidhaan siraatan eeggachaa turre. Baay'ee deemnu jedhee baay'ee jaalannaan jira. Fardi kee kun maqaan isaa Bulee jedhama. Abbaa bulee akkami farda kee maal nyaachifta akkami soorta? Garbuun nyaachisaa waan barbaadu hunda ulaagaalee guutatee nyaachisa. Wadaajii waan jedhamu jira mi gaafa ayyaana cuuphaa kana mee waa'ee isaan akaas? Yaa xiqqoolee waan akkasii kun hafeera. Afee? Yaa hafeera. Maaf afee abbo? Wadaajiin ungoo kunirreen hafee yaa akkumatti namni goodanyaa uummateetu mojumaan bahee wajjin taphatee gala. mudatee deemtee beektu wadaaji qaba. Jira ammoo lungoo sun hafee akkam akkumatti ol qabateetu malee. Dhungoo nafee ol qabatanii deemanii? Hayyee baga siin ga'e mee duraan dursa maqaa keetiin walaa barru? Baga walumaan geenye maqaan kiyya Sabaan Masfinuu jedhama. Mee ayyaana cuuphaa irratti argamna. Ayyaanni cuuphaa akkamitti ibsitamee ayyaanni cuuphaa maali? Shamarran biratti shamarra taate Cuuphaa jechuun baay'ee gammachuudhaan hawwiidhaan waggaatti yeroo tokko kan dhufu akkuma ta'u ta'etti shamarranii fi dhiirrillee warreen itti ilaallatan.
Mee aadaan achi keessattuu ayyaana cuuphaa irratti shamarranii dhiira jedhutti adeemamu. Akkamii fa'aatu jira mee nutti? Fakkeenyaaf dhiiratu laallata. Yoo dubartiin laallattus immoo safuudha. Akkuma beekamu dhiiratu laallata gaafa laallatee ishiin itti bareeddee keessi isaa hawweeni loomiidhaan darbatee loomiidhaan dhayeeti. Ilaalamtee loomii faasti darbatamee beekasi. Ana nan mudanne akka carraa ta'e hiriyoota kiyya mudate anallee kan na mudate ergaachi deebine duuban na lakkafane anallee hin bareeddanaa jedhe. Maaltu nama dhaga'ama amma keessattuu hiriyoota Nan aare anillee loomiin nan qaqqabne kanaaf an aare. warri loomiin dhaqqabeeti akkasitti wal fuudhan yookiin ammoo hiriyaa dhumaa olii ta'an jiru kaati. Akka carraa ta'e waaqni yoo jedhe malee wanti hundumtuu milkaa'u hiriyyummaa jalqabanii turanii akka carraa ta'e milkoofne adda ba'an malee warroonni wal xabbasanillee jiru. Kan faroodaajii qabaattee beektaa? Kan faroodaajii ani hin qabne jiretteeti. Qabda ka miinatti mi akkaataa isaanitti mi akkamitti kan faroodaajii baafatu? Jalqaba akka durittillee hin beekna warri haadholeen keenya abbooleen keenya akka itti dabarsan hin beekna. Kan faroodaajii akka ammaa kana hoteela kaaffee maaliin hin jiru. Dubartiin manaa hin baatii manuma hojii maatii gargaartii maali. Anammaa kun ija baasadha. Eessa jirta eessa hin jira. Bakkuma namni jirutti illee achi siqanii naxalaa guuggatan jiran. Naxalaa guuggatanii maal ta'u? Dhungataani gaa. Mudannoo si mudate jiraame. Hojii wayii hojjechaa jira. Hojii cidha. Oduma hojjechaa jiru namni baay'eetu jira ture. Tasuma dhufanii si dhungatu. Jira jettee ofirraa ari'uun dhoowwuun hin ta'u. Kofalteetuma galatoomettee ni biraa sokkita. Dhungateetuma kaa'innis. Eega dhufee boqoo keessa dhungata rifattus maalittus galatoomettee biraa deemta. Aadaa waan ta'eef jechuudha. Shinooyyee irratti faa jira baay'inaan amma dhiirriif shamarrani shinooyyee irratti faa wallaallachuun jira. Wayii adda dhungataa wayii dhii dhungataa boqoosaa dhungataa. Aadaan sun itti fufee jira. Aadaan keenya kara duritti haadholeen keenya abbooleen keenya akka turan sanitti aadaan keenya odoo deebi'e natti tolaana. Maaliif yoo jette dhaloonni ammaa ittiyyuu dhaloonni ammaa aadaa durii sirritti barree beeknee qorannee aadaa keenya deebisuu qabnan jedha malee aadaa ganaa deebi'aa jiru. Mootummaan keenya galata rabbii aadaa keenya badaa jiru deebisaa jira nu jajjabeessaa jirasi nu duuba jirasi nu immoo itti cimnee imaanaa keenya ba'uu qabnan jedha malee aadaa sirraa jiru deebi'aa jiru borcuu qabna wayii jeequu qabna kan jedhu hin jiru anaga. Kun imaanaa guddaadha yoo nu gale fakkiidha imaanaa guddaadha. Dhaloonni amma jirus immoo dirqama keenyas biyya keenya ijaaruu biyya keenya tumsuu waan qabnu bareessine Oromoon waan baay'ee qaba. Oromoon guutuudha. Oromoon galaanii waan hundumaanuu Oromoon faayyamaadha jaateef nus immoo dhaloonni amma boruuf faayyamne waan Oromoon qabu hunda osoo dhoksin osoo daaraan nannaqin ifatti akka baasnuun barbaadaan. Ayyaana gaarii siif haa ta'u yeroo gaarii qaba. Isinifillee ayyaana. Akkamitti akkas danda'uu dandeesse laata itti isaanitti immoo. Shubbisni yaa'u ka fedha gaafata. Fedha barbaada nama fedha qabutu hojjetama. Dargaggummaadha mee olaa bada dargaggeessa eenyu siin jedhu. Maqaan koo Daammanaa naan jedhama. Gammana baay'ee shubbisaan si argee ayyaana cuphaarra jirra amma immoo mee maal yaadatta yeroo ayyaana cuphaa dargaggeessa taate maaltu sammuu keetti dhufa akkamiin dabarsita akkamittiin kabajaa turte. Aartii keessatti waa hedduu nama mudataa waa hedduu nama mudachaa ture iyyuu garuu fedhan achi keessatti qabu bakka akkam jedhee ibsuu hin danda'u. Kana jedhee dubbachuu hin danda'u. Loomii faan darbannee jechuudha. Loomii hin darbanne gara fuulduraatti malee.
Askeessa shamarran ilaalate qabda. Askeessa ittuma yaadaa jira qaam. Ayyaana agarsiifata. Galatuma. Baga singe. Baga waliin nuungee. Mee duraan dursa maqaa keetii walaa baru. Ayee ani dargaggoo Nagaash Mul'ataan jedhama. Sulultaatti argamna. Dirree bareedaadha. Dirree kanarratti ijoollee Oromootu dhiichisaa jira. Ayyaana cuuphaati. Ayyaana cuuphaatii wal qabatee mee ayyaanni cuuphaa maali siif? Ayee ayyaanni cuuphaa gaa akkuma beekamu namoonni hundi kabajan. Ayyaanni cuuphaa yeroo namoonni ba'anii wal argan dhiiraaf dubarri kan wal kaadhimatirree yeroo itti wal argu kan immoo waliin kaadhimannerree iddoo itti namni wal argu waan ta'eef yeroo kana keessa gaa gugsiin fardaa ni gaggeeffama. Dargaggoonni achirratti baay'inaan ni hirmaatu, ni dhiichisanii, ni sirbanii waan ganna qotaa ba'an eegaa sassaabanii galchaniin booda yeroon kun yeroo wal argaa dargaggootaati, yeroo wal argaa goototaati waan ta'eef yeroon kun Oromoo biratti iddoo olaanaa qaba. Kanaaf dargaggoonni nu duubatti argatan kunis akkanuma sababeeffachuudhaan yeroo ammaa kana ba'anii kan dhiichisaa jiranidha jechuudha. Shamarraaf dardaraa bareedoo gammachuu gaarii fuulli isaanii irraa mul'atudha. Gara amantaatiin faaruuwwan amantaa jiru, taateewwan amantaa baay'eetu jiru. Kanarratti immoo dabalataan immoo gammachuun ayyaana achuma keessatti immoo aadaa ibsuu, afaan ibsuu, shubbisaan immoo of dabaluu waan baay'eetu jira. Kana keessatti aadaan kun dhufaa darbaa as ga'e waan ta'eef hammam dargaggeessi amma aadaa san beeka itti yaaddatu. Galatoomi akkuma arginu kana tokkoffaa ayyaana cuuphaa sababeeffachuudhaan sagantaan kun kan qophaa'e ayyaana cuuphaa kana immoo amantaan na daangessa osoo hin jenne waan aadaatiin akkanatti faayamanii uffanni aadaa kunuyyuu waan aadaati waan ta'eef aadaa fi amantiin waluma hammatee waliin deema. Kanaaf dargaggoonni yeroo ammaa kana bilchaatodha waan ofiirratti nama qabsaa'anii waan ofiirratti nama cichanii lolani waan ta'eef dhaloonni ammaa kun dhaloota of beeku. Kan faroodaa jiwaan jedhamu tokkollee kan naannoo kana dura beekamu jira. Inni maalidha mee aadaan sun maal fakkaata naa himu? Kuni wadaa jechuun immoo kaadhimachuu jechuudha gama biraatiin jaalallee baafachuu jechuudha. Gaafa kaadhimatu sana namni biraa mucayyoo sana yookiin kaadhima isaa sana akka bira hin geenyeef namoota birootiif ergaa dabarsaa jechuudha. Iccitiiwwan walitti manni jiru, lakkoofsa bilbilaa walii jijjiiruu jira, yeroo akkana wal agarraatu jira, akkasuma karameellaa kennuufi jira, shaashii bitee kennuufi jira, waa hedduu of keessaa qaba. Sirriitti qorannoo cimaa barbaada waan ta'eef aadaan kun sirriitti cimee nuu deebi'uu qaba kanan jedhu yaada qaba. Wal dhungachuun aadaadhuma inuma jira dur abboonni keenyas dhungoon inumaayyuu amma hin jiru jennee yoo fudhanne gaariidha. Abboonni keenya akaakileen keenya yogguu itti keessummaa taaneedhaan akkamitti akka nama dhungatan ni beekama. Dhungoon kun waanuma kaleessa jiru waan ta'eef dargaggeessis kaadhimoo fi dhungachuu waanuma jiru kaadhimatee dhungachuun waanuma sirriidha. Kanaaf dhungoon itti fufuu qaban jedha. Aadaan kun akka hin banne akka itti fufu akka dhaloota dhufuutti darbu keessattuu dargaggoonni umrii wal fakkaataa keessa jiran akkamitti kunuunsuu qabu jettee yaadaan? Ayyee galatoomii kun dargaggoota qofaan hin hojjetamu kan irratti xiyyeeffatamuu qabu aadaa fi turizimiin wantoota kana qorachuudhaan iccitiiwwan waan kun of keessaa qabu hunda gadi baasuudhaan hawaasaaf bifa leenjitiin irree kennuun dargaggootaaf haaromsa aadaa jedhamee yeroo ammaa kana mootummaan irratti hojjechaa jira. Haaromsa aadaa kanaan keessatti illee hammatamee irratti hojjechuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif aadaa miidhagduudha waan namatti toluudha jechuudha. Dargaggeessi tokko durba wayii kaadhimate jechuun durbi suni nama tamtu abbaan fee dhaqeetu akka barbaade itti naasa'u isheen kaadhima ebeluuti waan jedhamtuuf namni akka barbaade dhaqeetu isheen leenjeequu jechuudha. Dargaggoonni aadaa ofiisaa bifa sirrii ta'een tiksuun barbaachisaadhaan jedha. Ayyaanni ayyaana gaarii siifatoo horii buluufaa. Ayyee hunda keenyaaf haa ta'u waliin haa dhiichisu. Ayyee. Agurraale. 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 Baga isiniin ga'e
Baga waliin ol hinga'ee. Mee maqaa keessanii walaa barru? Masarat Tashoman jedhama kutaa magaalaa mana Bichurraa. Ayyaana akkamiin dabarsaa jirtu? Ayyaanni haala gaariidhaan dabarsaa jirra. Ayyaana Ximqataa kana sababeeffachuudhaan aadaa uummanni Oromoo qabu ittiin calaqqisiisaa kan jiru, ittiin bashannanaa, ittiin bohaaraa kan jiru. Mee aadaa ayyaana cuuphaa irratti uummanni Oromoo ittiin beekamu samma calaqqisiisaa jira jettan kana keessaa muraasa nuuf kaasaami. Uffata aadaa ofii uffachuudhaan hawaasa keessatti makamuudhaan ayyaanichi kan amantaas ta'u garuu aadaa isaa sana keessatti ayyaana cuuphaa sana keessatti uffata adda addaa agarsiisa adda addaa sirba aadaa adda addaa agarsiisuudhaan ayyaana sana ittiin kabajachaa fi kan ittiin oolanii fi akkasumas immoo addooyyee ofii sana keessatti wadaajii isa jennu san isa jaalallee jennu san sana keessatti kan ittiin filatanidha jechuudha. Sanas immoo dargaggeessi shamarree ishee inni fedhu sana doomii irratti darbachuudhaan ishee sana kaadhimachuu guyyaa sana kan ittiin danda'an ta'uu isaati jechuudha. Ayyaanota kana keessatti waan baay'ee keessatti dabarsineerra jechuudha. Fakkeenyaaf uffata aadaa isaanii uffachuudhaan agarsiisuudhaan uummanni Oromoo uffata akkamii calaqqisiisee aadaa mataa isaa naannoo isaan san keessatti ittiin calaqqisiisaatii jiru sana ittiin agarsiisaatii kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Sanaan alatti immoo waliin taphachuudhaan sirba aadaa naannoo isaanii ittiin bohaaranii sana keessatti ijoolleen waan baay'ee dargaggeessi sana keessatti darbisaa ture waan ta'eef umriin ani arge keessatti akkaataa gaariidhaan dargaggeessi dubartoonni sana keessatti aadaa isaanii ittiin calaqqisiisaatii haala ittiin turantu kan natti mul'ate ta'uu isaati. Shamarreen maal goote amma gaafa isinis keessa darbitanii shamarreen gaafa cuuphaa kana qophii garaa garaatu jira miti wadaajii jettaniitu haala kamiin qophoofti? Shamarreen qophii cimaa goote jechuudha. Tokkoffaa irratti uffata isheen uffattu sana keessatti guyyaan sana irratti uffata aadaa ishee sana keessatti uffata addaa jechuudha. Jalqaba hodhisiisuudhaan bituudhaan ta'uu danda'a ittiin qophoofte jechuudha. Guyyichumaaf jechuudha. Saniin ala immoo rifeensa ishee haala addaatiin isa shurrubbaa jennu san dha'attee bifa addaatiin dha'attee sana irratti nama hawwisiisuu dandeessuun sana keessatti dargaggeessi hedduu jaalallee hedduu sana keessatti horachuu kan dandeessudha jechuudha. Kanaaf qophii cimaa uffata irraa kaasee haala sirba toora saniititti sirbituu irraa kaasee qophii cimaa kan taasistu ta'uu isaati. Kan Faroodaa Jaanii jedhamu tokko tureemi. Mee wanni akkasii hoo maal fa'a of keessaa qaba ture? Achi keessatti immoo aadaan akkasii haala kamiin gaggeeffamaa akka ture fanu yaadachiisa. Dhiirri shamarree ishee barbaadu ishee fedhiidha gara fuulduraatitti jireenyaaf hawwuudha jechuudha malee ka guyyaa takka ka guyyaa lamaa fedhii isaa guutuudhaaf miti jechuudha. Sana keessatti kan dubarteef jireenya wajjin hundeeffachuudhaaf wal qabatanii gara lagaa deemanii uffatallee wayii uffataniillee toora saniititti haala dhungoodhaan illee ittiin dabarsan kan jiran waan ta'eef akkasitti yeroodhaaf waliin dabarsuu osoo hin ta'in umrii gara fuulduraatitti waliin jiraachuudhaaf dubartii isheen dubartiin nama akkasii sun namni bira hin ga'u jechuudha. Dargaggeessi biraa hin hawwu jechuudha. Kan abaluuti kan jedhu sun toora saniititti yeroo sana qabamti jechuudha shamarreen sun. Yeroo sana bakka qabamteerti namni biraa hin alaalu jechuudha. Maaliif amma fedhe hoo bareedde kan nama biraati kan abaluuti kan jedhu jira waan ta'eef yeroo sana kaadhimmataa saniin booda immoo gara maatiitti beeksisuutti deemama jechuudha. Amma maal fakkaata aadaan sun darbaa dhufee yookiin ammoo abboota irraa hawwoota irraa darbee dhaloota ammaa bira gahee jira jettanii yaaddu maal fakkaata? Ka ammaatii wal bira qabdanii yoo ilaaltan. Amma yoo ilaallu aadaan sun gara baduutti jira garuu immoo aadaan kun baduu hin qabu jechuudha. Maaliif aadaa jajjabeeffamuu qabudha jechuudha. Amma irraa kaasee shamarreen sun dhiirri sun hawwee gara fuulduraatti jireenya hundeeffachuudhaaf malee amma garuu wanti ilaaltu yeroodhaaf waan waliin dabarsuudhaaf malee inni sun sirrii miti. Aadaan kun garuu aadaan inni wadaajii jennee gara yeroo ximqataatti dabarsiisuun itti fufuu kan qabuu fi aadaa jajjabeeffamuu qabu kan jedhu. Carraan sun isin gahee gaafa isin dargaggoota. Carraan sun nagayeera bifa saniin itti fufee jireenya ofii hundeeffadhee hin jiru. Isumaan baga milkooftan. Wadaajiidhaan akka carraa ol arganii bifa kanaatiin aadaadhaan ol arganii gaa'ilatti seenanii gaa'ila bifa kaaniin hundeessuurraa maaltu adda godhame? Ijoollummaarraa kaateeti waan sana kan ittiin fudhattee innis nama biraan hawwu anis nama biraa hin hawwu jireenyuma keenyaa fi gara fuulduraatti qabattee deemta waan ta'eef inni sun ana bira darbee nama biraatiifis jajjabeeffamuu qaba kan jedhu kanan qaba jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma daawwachaa jirtan guyyaa ayyaana cuuphaa ilaalchisuudhaan sulultaatti argamne kuno
dargaggoota wajjin turtii taasisaa turre amma immoo abbootiif hawwatii gidduutti argamna ani fayyaan tuni mee ayyaanni cuuphaa akka abbootaatti bifa kamiin ilaalama aadaan tuulama naannawa kanatti keessattuu ayyaanota wal qabatee afaan guddisuu aadaa guddisuu keessatti turtiin isaan dabarsaa turan maal fakkaata kan jedhu abbootaa fi hawwata kana gaafannee isin biraan kan geenyu ta'a mee dursaa maqaa keessanii walaa barru eenyu jenna. Maqaan koo Baqqalaa Birruun jedhama. Tole. Magaalaa Sulultaati. Tole mee ayyaanni cuuphaa akka duriitiif akka ammaatti wal bira qabdanii akkamitti nutti himtan ayyaanni cuuphaa maal fakkaata? Baay'ee ayyaanni cuuphaa jechaan ayyaana waggaati guddaadha. Ayyaana guddaa waan ta'eef fardiin ba'a, dargaggoon hin ba'a, shamarreen hin baati, jaarsi hin ba'a, jaartiin hin ba'a, ililtaadhaan ba'an. Raganni hin jiraa hin ragadanii dhiichisanii fardiin goombisaa dassitaadhaan oolan. Waggaa galuu deeman hin galanii wadaajii jedhanii dubra hin qabanii wadaajii dhungatu. Shififfin godhaniitti akka wannamati akka nama hin arginetti wal shaffananii raawwataniiti wal dhungatu. Inni maal ibsa? Jaalala ibsa. Aadaa Oromooti aadaa keenya jechaadha. Aadaa keenya jechaadha. Hoo wal dhungateen boodarreen hoo wal jaalate walirree fuudhanii abbaa warraa haadha warraa ta'uu danda'u bakka. Isin kana dabarsitanii gaafa dargaggoo turtan. Dabarsee jira ani mataa kiyyaan dabarsee tan jira. Mee nu yaadachiisa. Haadha manaa koo jaalala kecha dabreetan dhungadhee dambiin dhungadhee namoota biratti dargaggeechi tokko na biratti hin qabu hondu'e malee na biratti hin qabanii nan dhungadhaa intaloo si fuudha kaatiyyu maatiin jedhaanii toleennaa walii gallaa asani gadi abbaa kiyyattan himadhaa abbaa kiyyaa faadha koo nan mari'achiisaa. Safuu qaba kaa seera qaba seera guddaa qaba safuu guddaa qaba jaarsa erganii akka seera abbaa Oromootti sittaasa jaarsa erganii waraqata irraa warri hoggaa tole naa jedhe hoggaa warri tole jaarsa 8 jaarsa 6 erguu mangoon hin ergamu fardaan naqanii biddeena diriirsanii xabala guuttataniiti heebbisanii anis sii kenne anis fudhadhee kan jedhu wal eebbisan akkanatti. Akkasitti maatii horattani isinis. Akkanatti maatii horadhe. Maatiin kiyya ammallee kunoo heebbannaa kenname heebbaniin akkuma dhalatanitti madadaan isaaniis heebbumaan naa jiraata wanni heebbaa gaariidha. Heebba maleen immoo maxifoodha aadaa keenya irratti aadaa Oromooti irratti abaarreedha abaarree ta'a bakka. Hawaasa koo baga ayyaana cuuphaa kana waan isin ga'e baga rabbiin isiniin ga'e ammallee hambara naatiin isin ga'e hambara gareetiin isin haa ga'u xinnaan guddadha. Guddaan bulaa jaartiin jaarsi hundi kechanuu wal jaaladhaa bulaa jaalalli biyya keenyatti haa dhufu jaalalli biyya keenya haa ta'uun isiniin jedhaan. Mee gara keessan dhufuufan jira. Ayyaana cuuphaa irratti immoo wanti bara dargaggummaa dabarsan waan hedduutu jira miti waan yaadatan. Mee dhaloonni ammaa maalirra jira? Dargaggeessa bara durii fi dargaggeessi bara ammaa walii bira qabaanuuf imaami. Eshi maqaan koo Ambassuu Imaamuu Yaadateen jedhama. Aanaan koo Aanaa Abbaa Gadaa Sulultarraayi. Dur gizee ijoollummaa keenya qaammeetti jammarra. Aduu qaammee dargaggeechi abbaa faadha fakkachiifatee dubarri qunnii buqqifatteeti qaammee deemti. Mana manarra deemaniiti abaabilee taphatanii dubara abaabilee taphattu duuba deemneeti dubara maradhee intala eenyuti shaggeedha. Intala eenyutu maaragaan uffatan intala eenyutu seera qaba jennee ishii maraxanii qaban warra ishii ilaalanii intala abbaan beekamaa intala haati caa intala abbaan caadha masqalatti itti deebi'a dambanyaa godhataa ishiin karameellaa bittiif inni maarrabii bitaa fi achirraa ka'ee wal baranii egaa fe'ii wal gaafatan taloo akkamii anis ga'ee maarree warra kiyyattan himadhaati soodhan atumti madhu malee jettiin qaanufti. Akkam jirtu? Nagaa jirtu. Mee wala bar? Wala barru maqaan kiyya Taaddasaa Damisee jedha. Aanaa Wasarbeerrayi. Yaadannoo yoo qabaattanii bara dargaggummaa keessanii keessumattuu ayyaana cuuphaa irratti nu yaadachiisaa. Ayyaana cuuphaa aadaan Oromoodhaa aadaa guddaa boonsadha. Ayyaanni cuuphaa qillee tapha jira. Gombisa fardaatii jira. Gugsii fardaayi. Waa baay'eetu jira. Maanguddoon baheet qillee yeroo jalqabamu qillee eegalchiisitti maanguddoon. Taphattaniittu sun? Bitaa mirga taa'ee gamanas taa'ee nama lakkaa'anii addaan qoodanii kan gamanaa gamanatti wal jaalala. Qillee san keessatti wal namni wal rukute wal cabsirree achumatti araarama malee wal loluun hin jiru. Ammoo yeroo ammaa mul'ata wanta akkasii kun? Ammaa kana hedduu keessatti citee ture
amammoo galanni waaqayyo haa ga'uuti nu deebi'aa jira. Ijoolleen keenya itti deebi'anii aadaa keenya kunuunsaa jiru. Mootummaan illee nu bira dhaabatee waan kana nu tumsaa. Ijoolleen keenya illee kana qabatanii akka ijoollee isaanitti dabarsan nullee jajjabeessaa jirra waan ta'eef waan gaariitu jira. Ayyaana gaariitiin ifaa ta'u. Akkam jirtu? Nagaa jirtu. Mee maqaa keessanii walaa barra? Maqaan kiyya Shawaayyee Daamxan jedhama haadha seeqqetti. Ayyaanni cuuphaa naannoo kanatti kabajamuudhaan baay'ee beekama. Guyyaa ayyaana cuuphaa uffata haaraa uffatamee dargaggoonni sirba isaanii hawwatiin illee abbootiin illee akkaataa isaaniitiin ayyaana sanarratti argamu. Mee akkam ture ayyaanni gaafa xiqqeenyaa haga guddatan kanallee haala kamiin gaggeeffattu? Kafana ofii fudhatee aadaa ofii argisiifatee nyaata beekuu cuukkoo godhatee caccabsaa godhatee aannan qabatee kanarratti beekama. Mee akkamitti akkaataa aadaan sirbaa aadaan immoo wadaajii qabachuu kun akkam ture bara keessan? Bara keenyallee waggaa 14 heerumee baay'uma heerumtanii beeku. Amman beeku sanatti ijoolleen nareebdii nanneeffa. Ijoolleen nareebduu nanneeffa. Yoo masqalli qaammeen dhufee yaa habaabilee adoolee habaabilee adoolee. Ababile adole birana kamitole. Jettanii ol gaafatu. Ommo jala qamme ala geenya aseesa gofarengota ababonote da ennet sirbina. Amma ijoollee qabdu eessan? Ijoolleen keessan gahanii akka sirba irratti hirmaachuu aadaa irratti hirmaachuu gahanii? Inni hirmaatu. Mee akkamitti daddarbee aadaan kun isinirraa hammam isaan bira ga'e? Maatii walittaantu lamaan tokkotu aadaa kana qabate. Ammumallee as jirti. Aadaa kana sirriitti beeku. Takkas immoo aadaa kana keessa shubbisaanis faashishoodhaanis akka magaala keenyatti mo'attee galte. Aadaa beeksisaa jirti. Ammumallee immoo Addis Ababa kana aadaa kana uffata aadaa qarraxa akka ijoollee keenya deeman kana isa deemtee aadaa beeksisaa jirti. Dubarri safuudha. Dhiira wajjin hin baatu gizee keenyatti. Odoon argin wal fuuna. Odoon argin nu fuudhan. Anammaa garuu akkasitti miti. Amma warra beeksifattee intalli nama cawaa warra beeksifattee gooddanyaa ishii beeksifattee haadhaaf abbaa ofii beeksifattee baati. Dur fardaan nu fuudhan. Fuulli mushurraa hin mul'atu. Hin dhoksan. Amma ji'aatitti gadi hin baan. Bakka mushurraan qixxaa raasiteedhu gadi hin baan. Amma garuu mushurraan makiinaa keessa teessee gilxii deemtee harka raasaa deemtee kun aadaa keenyaa miti. Aadaa keenyatti haa deebinu. Akka abbaa Oromootitti haa deebinu. Ulfaadha ayyaana gaarii haa ta'u. Waan itti dabaltan takka hoo qabaatan carraa isinii kenname. Mee maqaa keessan nu beeksisaa achumaan ayyaana cuuphaa hojjeta. Udda isheetu tan jedhama. Magaalaa Sululta Goraa Arbaat irraa hin dhufe. Baay'ee kanan jaaladhaa gizee tokko haadhan xiqqoon turaatiiti jedhee miti kaboota guurii naan jette. Waggaa qillee taphatanan arge. Amma qunnaa jedhani hoqoloo jedhu hoqoloo sanachi darbeetan. Hoqoloo sanachi darbeetanan taphachuu deeme. Waan taphadhu wajjin gizee tokko ishii ashannafe gizee tokko na shannamnaan na shannafe san na qabatte mucaan tokko dhufe. Ittuma garagareetan burukse. Burukse mucaasan. Buruksee tanan qunnaas gatee kaboota singuurre ka'ee gale. Waggaan galuu haati ta'eetiyya maal taate dhuftee naan jette. Hin beeku ani hin jedhe maa innaan manatti na rukutuu na simachuu dhufan. Maali jennaan akkanatti ilmaa baruu rukuttee qabatee ta'u jedhan. Inda amma seentanii rukuttanii deemaan akkasa saadheen abbaan koo. Deemanii jaarsa waamanii jaarsa san gubbaatti himatu. Himannaan deebi'ee mucaasan kiiseen. Aadaan kun akka darbu maal dhaamtu? Aadaan kun ijoolleetti akka darbu akka dagaagu akka godhatu. Aadaan banne aadaa durii aadaa xintii tunu deebi'ee argineen beeynu aadaan keenya nu jalaa cufamee ture. Nu jalaa cufame amma immoo nu baname. Kanumaan itti nu hafufu. Aadaa durii san nyaata durii san nullee immoo gurmoofne argisiifna jennee sammuu kiyyatti har'a qabadheen jiraan. Ayyee milkaa'aa jennee ayyaana gaarii haa ta'u. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Nuus warri abbaa gadaa warraadha sinqeeme xiqqoo umurii xiqqoo ishii nuuf haa kennu rabbi. Umurii har'aa gechaa nuuf haa kennu. Umurii har'aa gechaa nuuf haa kennu.
maqaan kiyyaa adda Shawaayyee Muluun jedhama. Aadaan kun jajjabaachuudhaaf baay'ee natti tole. Aadaan duratti kufe kun ka'uu isaatiif baay'ee tokko amma nan jedhamne itti gammade. Waa'ee amma dubartoota kanarratti gaafa kaasnu xiqqishinnuudhaan gaafa kaanu ijoollee nutti ergatan ijoolleen shamarranii gaafa migira guuraa deemnaa coqorsa guuraa deemnaa dubara deema malee dubarri aneerumte deemtee migiran guurtu. Ishii san gaafa deemnachitti dubartoota kana kan jaalatu dargaggeessi qeerroon kun hin ergata. Abaluu tana naasoo bigaaddanyaa ta'e sitti dhiyaatteedhaan gaafa ishiin fuula bulchite ishiin dhayxee sitti himti gaafa san hin qaba bakka migira guuras haa ta'u yookaan goraan guuras haa ta'u hin qaba gaafa qabeessan dhungatee hin gadhiisa qaxartee fi gadhiisti gaafa qaxarsan karameella bitti fi karameella sun maaliin hidhama darzana bitama maarramiidhaan hidhama maarramiidhaan gaafa hidhame san immoo gaafa sanis qabee raawwatee dhungatee karameella san fudhatee baadhatee gala ishiidhafillee irraa kenna gosti illee ollaan illee ijoolleen hin eeggatan kiisii abalu siree alatti ijaarrata achirra tiraasii jala godhata mataa dura gaafa achirra godhatan achi jalaa ijoolleen xixiqqoon mana jiraatte jalaa hatti obboleewwan inni eegna bakka baay'isnee eegna inni immoo shaashii nuu bita shittollee nuu bita bakka isin mudatee kun baay'eetti malee baay'eetti bira dabarse mee akkam ture mi'aan isaa yaaddoon isaa akkam ture baay'ee nama hawwisiisa odoo inni akkasumatti fufeedas nama jedhaa ture kana dabarsinee baay'ee nuti tola aadaan duraan sun odoo cimeetti nu fufee baay'ee shaggaa ta'e odoo abbaan beekee haati beekee tooyi odoo kan akkasitti deemu ta'e haatiif abbaan qoratanii odoo ta'e baay'ee gaarii nuuf ta'aa jira odoo immoo zim jedhaniituma amma alaan dubbii ofii fixanii jaalalilleen hin dullooma sa'aatii kanatti akkasitti amma warroonni kaleessa ganama akkatti walitti dhufan jaalala hin dulloomsu jaalalli hin dulloomu oomiyyuu akkasitti gaafa karaadha walitti dhufan kana jaalalli dullooma deema waan ta'eef aadaan kaleessa odoo itti nuuf fufe akkuma jirutti sodaannaa bichaa odoo hin taane safuu namaa kennanii dubartiin nama guddaa karaan kuttu warra ollaallee wadaajisan gaafa dhufan dhungannu warra ollaatillee gaafa nutti dhufani kabaja kenninnaaf hin dhokanna eessatti galla har'a jenna baay'ee sodaanna jaarsaa miti jaartii miti waxxaati safaraatuun sodaanna nu dabaddaba waan ta'eef isarratti nu dhaanan immoo warri keenyallee immoo maadhaan tanillee hin jedhaniin dabalanii nu dhaanan waan ta'eef baay'ee gaariidha safuun kun odoo itti nu cume baay'ee gaariidha ayyaaneffannaan kunis baay'ee gaariidha baay'ee nutti tolee jira ayyaana gaarii nuuf haa ta'u galatoomadha ayyaana gaarii nuuf haa ta'u nuuf jiraadhadha mee sirba ayyaanaa tokko achumaan ka abbootiin illee manguddoolee tokkumirra nu buusa molee abbaa fardaa bulee luuga manyaate aramattuu taafii girdiidha taafii girdiidha taafii girdiidha dhufe sulee daalee biltiidha molee abbaa fardaa bulee luuga manyaate moo kana jaalii abbaa fardaa bulee luuga manyaate aramattuu taafii girdiidha taafii girdiidha dhufe sulee daalee biltiidha molee alee lisee bulee sooruma soorimmoo Egaa kabajamtoota daawwattoota akkuma daawwachaa jirtan ayyaana cuuphaa ilaalchisuudhaan qophiin nuti susultaatti turtii taasisaa jirru baay'ee bareedaadha. Maal si fakkaata? Egaa abbootiin gadaa haadholiin siinqee bifa kanaan faayamanii dhumarratti immoo ergaa qaban akkasumas immoo dur maal dabarsanii dhaloonni ammaa hoo maalirra jiru aadaan durii maal fakkaata ture haala kamiin immoo itti fufuu qaba kan jedhu yaada isaanii nuuf qoodaa turanii dhugubachuu guyyaa ayyaanaatiin namoonni kana dhaggeeffatanii. Kana dura dargaggoonni waan baay'ee nuu kaasaa turanii akkasumas shamarran gaafachaa turre amma immoo abbootiif haawwotiin kana dura haala kamiin dabarsaa turanii aadaa kana keessa duudhaa akkamiitu jira kun akkamiin ce'arra ga'e akkamiin fuulduratti immoo itti fufuu qaba kan jedhu dhaamsa bareedaa nuu dhaaman. Dhaamsa kana namootni karaa foddaa televezyiinii pilaasiin dhaggeeffatan keessumattuu qarreewwanii fi qeerroowwanii bara egereetti gaa yeroo ayyaana cuuphaa kana qoqopha'anii akkuma isaan sila yaadannoo isaanii nuuf qoodaa turan isaanis yaadannoo mataa isaanii kaawwachuudhaa fi wadaajii mataa isaanii baafachuudhaa fi hiriyaa akkasumas immoo haadha manaa gara fuulduraatti illee taatuuf akkasumas immoo ayyaana cuuphaa bifa aadaatiin kabajuudhaa fi akka isaan kakaasuu akka gorsaa abbootiif hayyoolii fudhatanu abdii guddaa qaba. Aadaan kun haala midhagaa fi duudhaa isaa eeggateen kunoo ce'ee dhaloota ammaa birallee gahee jira. Dhaloonni itti aanus kunuunsee aadaa kana amantaa keessatti illee yoo ta'e akka hin banne taasisuudhaan arraan akka gahu fuulduratti illee akka dabarsu gamanuma dhaamsi isaanii dhaamsa keenya. AMN Plus qophii ayyaana cuuphaa magaalaa Sulultaatti argamnee taasifni gaa Anjeenaris Waaqootiif ayyaantuu geetaane gara xumuraa jalaan geenyeerra.
yeroo bareedaa dabarsaati kan turre isinis mana keessan teessanii akkasumas immoo iddoo jirtan teessanii ayyaana cuuphaa AMN Plus waliin bifa kanaan kabajaa kan jirtan irra deebi'uun ayyaanni kun kan gammachuu kan jaalala akkasumas kan milkii akkasii ta'u isiniif hawwa qophiileen AMN Plus hafan itti fufuu ayyaana gaarii